Tooftaawwan miira namootaa hubachuuf nu gargaaran kudhan. Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Ababeeti. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun hanga xumuraatti kana hordoftan kabajaan isin gaafadha. Tooftaawwan miira namootaa hubachuuf gargaaran kudhan. Tokko, afaan sochiiwwanii dubbisi. Miira namootaa beekuudhaaf sochii qaama isaanii hubachuudhaan waan isaan yaadan yookiin wantoota isaan aktii isaan agarsiisaa jiran hubachuu danda'uun daandii jalqabaati. Lama, yeroo addaan baafachuuf ogummaa qabaadhu. Wantoota dubbannus ta'ee haalotni nuti namootatti argisiifnu yeroo waliin kan wal qabatu yoo ta'e malee haalonni keenyaa fi yeroo nuti akshinii sana agarsiisaa jirru waliin simatu taanaan tooftaa miira namootaa hubachuuf nu gargaaran keessaa tokko hir'isne jechuudha. Sadii, hariiroo hawaasummaa keetiif dursa yaadi yookiin kenni. Jalqaba irratti hariiroo hawaasummaa nagaa qabu, gammachuu qabuu fi jaalala qabu namoota wajjin jiraachuudhaaf tokko beellama namoota waliin qabduuf qophii gahaa taasisi. Beellama namoota wajjin qabdu maalla dhibdeedhaan yookiin immoo akkaataa salphaatti ilaaltee haaluma hin taaneen yoo gara namoota sanaatti dhiyaatate namoonni sun hamilee dhabuu danda'u, waan kaayyeffatanis immoo nuuf dhiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf hariiroo hawaasummaa keetiif dursa kennuun barbaachisaa. Afur, yommuu nama waliin wal argee gootu sammuu kee bilisa taasisi. Yeroo namootni haasa'an akka gaariitti isaan dhaggeeffadhu. Yeroo isaan xumuran immoo deebii daftee hin laatiniif yookiin immoo wantoota isaan haasaa jiran sana hayataan eega dhaggeeffatte erga isaan hubachuu kee hubatanii booddee wantoota isaan deebii sirraa barbaadan atattamaan deebisuurra yeroo sanaaf dhiistee yeroo biraatti keessee turtee booddee haalota gaaffiin sun ittiin dhufaniin deebisuuf qophaa'u. Shan, haalaa fi yeroo keessa jirtu keessa jiraadhu. Waan barbaaddeef yookiin waan barbaadamte tokko irratti xiyyeeffachuudhaaf haalotaa fi yeroo keessa jirtu keessa dhaabbattee wantoota ati murteessuu dandeessu, wantoota ati dubbachuu dandeessu, wantoota ati argachuudhaafis immoo qophaa'uu dandeessu haala yeroo yookiin sochii bakka sana keessa jirtu keessa dhaabbatteetu adeemsa keessa jirtu keessatti xiyyeeffannoon kee waan sana erga ta'ee booddee wantoota haala salphaatiin miira namootaa to'achuuf gargaaran keessaa isa shanii jechuudha. Ja'affaan, adeemsi hamma xumuraatti ta'uun barbaachisaa akka ta'e yaadan. Adeemsa jalqabdee osoo addaan hin kutin yookiin hin xumuriin hanga deemuu qabdu yookiin osoo hanga deemuu qabdu hin deemin bakka hin taane hin dhaabatiin haga xumuraatti tattaafachuuf haga xumuraatti abdiidhaan fi obsaan eeguudhaan bakka yaadde tokko ga'uudha. Wantoota nama hin gammachiisnee fi barumsa nuuf ta'anillee jiraachuu isaanii achi keessatti hubachuudha jechuudha. Adeemsa haga xumuraatti deemnu keessatti wantoonni nu gammachiisan ni dhufu, wantoonni nu gaddisiisan ni dhufu, wantoonni barumsa nuuf laatan immoo akkasuma keessa jiru jechuudha. Maaltu barumsa keessatti na laachaa jira, maaltu na gammachiise, maaltu na gaddisiisa jedhu keessatti beekaa deemuuf nu gargaara. Torba, jireenya namaa qayyabachuuf karoora baafadhu. Akkamitti jireenya namaa qayyabachuuf karoora baafadhu yookiin baafannaa isa jedhuu fi yeroo ofii kee ofiif kenniteetu karoora erga baafattee booddee namoonni akkamiin akka jiraatan, mudannoo namoota mudatu, wantoota namoota gammachiisan, wantoota namoota gaddisiisan, akkaataa kamiin milkaa'anii, akkaataa kamiin immoo milkaa'uu dadhabanii kufanii isa jedhu sana addaan baafachuudhaaf jireenya namaa qayyabachuuf karoora baafachuun isa jalqabaati jechuudha. Yeroo itti laattee waa'ee namootaa qorachuu, waa'ee namootaa beekuudhaaf dursa haala hundumaa raawwachuudha jechuudha. 8, aadaa naannoo hubadhu. Aadaan naannoo tokko afaaniin yoo walii galamu kanneen tokko immoo haala uffannaatiin walii galamuu danda'a. Kan biraan immoo sochii arrabaa yookiin immoo dubbannaa arrabaatiin yookiin immoo aakshinii qaamaan harkaan agarsiisuu ta'uu danda'a, ijaan agarsiisuu ta'uu danda'a. Sochii namoonni tokko qaama isaanii irratti sochii taasisan sun aadaa keessatti ni haammatama jechuudha. Osoo jechootan dubbatiin qofa kan isaan walii galan harkaan walii galuu danda'u, ijaan walii galuu danda'u, nyaaraan walii galuu danda'u, kallattii isaan walii galaniin aadaa naannoo tokko osoo dubatiin keessa yoo linne tokko jechoonni naannoo tokkotti haasaa'u, naannoo tokkotti immoo safuu kan cabsan ta'uu danda'u. Isaan sana bartee booddee naannoo wajjin wal baruu yookiin immoo tokko ta'anii jiraachuu. 9, ofii kee kophee namootaa keessa of galchi. Akkamitti ofii kee kophee namootaa keessa of galchuu dandeessaa inni jedhu namoota hundiyyuu akkaataa kamiin jiraachaa jira. Namni kun maal fakkaata? Namni kun haala kamiin socho'aa jira? Namni kun immoo akkaataa kamiin deema? Inni xiqqaanis, inni guddaanis, inni giddu galeessis, inni sooressis, inni hiyyeessis jedhu ofii kee kophee namootaa keessa of galchitee of laaluu jechuudha. Namoonni kun akkamiin socho'aa jiru? Ani immoo akkamiin socho'uu qaba? Namoonni kun akkamiin jireenya isaanii adeemsifachaa jiru? Ani immoo akkamiin adeemsifachuu danda'a jedhu kan namaa keessa galchaniitu of laalanii ka'anii kan mataa ofii immoo karooraa fi qajeelfama isa sirrii achi keessa kan namootaa erga laalanii booddee addaan baafatanii socho'u. Inni 10ffaaf xumuraa fakkii guddicha arguuf dhama'i. Fakkii guddicha arguuf dhama'uun immoo tooftaa
tooftaawwan miira namootaa hubachuudhaaf nu gargaaran 10 isaa kana erga fayyadamnee booddee mul'anni keenya inni dhumaa qabxiiwwan 10 kana fakkii isaatiin arguudha jechuudha. Fakkii isaatiin arguu jechuun tokko amma lakkoofsota keessatti ilaalle kana namoota irratti apply erga goone yookiin immoo erga irratti qorannoo goone booddee ani immoo maalan fakkaadha jennee namoota keessaa piik taanee bahuudha yookiin immoo namoota sanarra naannoo sana jiranirraa adda taanee haala fakkii yookiin immoo mul'ata xumuraa arguudhaaf yookiin immoo fageessanii yaaduudhaaf akka nu gargaaruuf fakkii guddicha arguudhaaf nu gargaara jechuudha. Jalqaba yeroo karoora baafannu karoorri jalqabadha. Karoora dursa garuu fakkiin karoora keenyaa jiraachuu qaba jechuudha. Kanaaf fakkii guddicha arguuf dhamayyii isa jedhudha. Tooftaawwan miira namootaa hubachuuf gargaaran 10 kan ta'an warreen kanadha. Inni tokkoffaan afaan sochiiwwanii dubbisi. 2 yeroo addaan baafachuuf ogummaa qabaadhu. 3 hariiroo hawaasummaa keetiif dursa kenni. 4 yommuu nama waliin wal argee gootu sammuu kee bilisa taasisi. 5 haalaa fi yeroo keessa jirtu keessa jiraadhu. 6 adeemsi hamma xumuraatti ta'uun barbaachisaa akka ta'e yaadadhu. 7 jireenya namaa qayyabachuuf karoora baafadhu. Yeroo ofiifis kenni. 8 aadaa naannoo hubadhu. 9 ofii kee kophee namootaa keessa of galchi. 10 fakkii guddicha arguuf dhama'i. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatinaa. Galatooma.